السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو يجولي أورمو يجولي مسلمة بكا جرتنتي جو إسنوندا نجيني في سلامتك يا سنة لك وجتشا وانت تكشو تكن كبا دام سا جولي شمراني تبدا برسو بربادا جتشودا وانكم مالي وان كان تكو جدي سنبرسيسا ايش يكون هو كان نمني هندين بيتان جتشودا ما أكتاي sinundun beetan jedhe abdii qaba. Kuni hoo maalidha? Kuni wantoota duraan haa'onni kenna mallaqa keessa kaawwatan jechuudha. Biyya kanallee inuma jira jechuudha, biyya Suudii kana jechuudha. Baay'inaan amma namni osoo argee kana jechuudha kan inni itti fayyadamu. Maaliif osoo kanaa fi kana kararratti argee kana zubaala maayisee bira tara jechuudha. Zubaala see bira tara. Garuu kana hoo kana immoo osoo argeen fudhata jechuudha. Maaliif akka jedhellee waan jedheefillee isiniif ibsa maaliif akka kanaa fi kana isin agarsiise jechuudha. Kuni ni bareeda ijatti. Ijoollee shamarraniitiif baay'ee jechuudha. Dhaamsa kiyya kana asirratti dhageeffadha jechuudha. Biraan kutinaa sheer walii gootanii kuni ijatti ni bareeda jechuudha. Ni bareeda namni hin beekne jiru kana boorsaa mallaqa jechuudha. Mallaqa keessa kaawwama. Kanallee biyyatti garuu asitti agasmara namni fayyadamu mallaqa keessa kaawwama jechuudha. Garuu osoo argine kana bira kunne jechuudha. Kana bira osoo argee nama fakkeenyaaf lafaan fuudhu bira taruun oolu walla dhugaan beekan garuu waan beekuuf fuudhuun kiyyaan oolamu namni tokko garuu kanan fuudha jedhee yaadu maaliif kana reeba amma namni osoo argee kanaaf ijoollee shamarranii akkasiisin maaliif dhiira tokko bareeduma isaa laaltanii keessa isaa osoo hin beekne itti makamaa jirtu jechuudha. Amma waan kun lamaan keessaa waa qaba. Waan inni keessaa qabu isin argisiisa. Garuu duraan dursee waan isiniin jechuu barbaadu gubbarra hin laalina dhiira. Namni kun muslima amantaa imaanaa jechuun amantaa islaamaa qaba. Isliminnaa hordofa. Sodaa rabbii qaba. Namni sodaa rabbii qabu cubbuu waan ati jibbitu hin dalagu inshaallah. Sodaa rabbii qabaanan cubbuu hin dalagu jechuudha dhiirri tokko. Kanaaf yoo inni cubbuu qabaate amma namni tokko gubbaan isaa bareedeef keessi isaa hin tolu. Keessi isaa toleef immoo gubbaan isaa hin bareedu. Faallaa waliiti jechuudha. Amma kana lamaan iyyuu faallaa laalame. Yookiin kun gubbaan isaa qallaal hin bareedu akkuma namaati. Kun immoo yaani gubbaan isaa agasmaran bareedu yaani kiisii wayiiti jechuudha. Waan akka kiisii wayiiti namatti hin tolu baay'inaan ijatti jechuudha. Kanaafi kana maal akka baatee deemuun ilaala jechuudha. Kuni dhiira jechuudha. Dhiira shamarran nyaatanii kun dhiira shamarran nyaatu kun amma fakkeenyaaf istaayiliin isaa nama ajaa'ibsiisa. Ijoollee nama istaayilii ilaaltee itti makamtee ka biyya isaa hin beekne itti heerumaa jiran jechuudha. Yaa haraam. Haay shamarran keenya osoo durumatti hafte ijoolleen durbaa bar amma maqaan nu badee jira. Maraayyuu walumatti waamamaa jira jechuudha. Kiyyallee keessanillee tokko. Akkasii kun ijoollee shamarranii warra fakkeenyaaf warra dhiira jechuudha. Kuni ka warra shamarran karaa dabarsu jechuudha. Babbareedee laalakkinni jiru laalshi. Kun immoo ka dalagatu istaayilan qabu miskiina hin dalagata. Garuu immoo waa hedduu qabana fakkaate. Qabeenya qabaachuun oolu garuu immoo istaayilan qabu qaba. Ijoolleen immoo ka barbaadan maal istaayila isaati. Inni hin bareeda keessi isallee akkanuma bareeda jedhanii itti heerumanii garuu isa. Kana jechuudha. Amma booda isin ijoolleen shamarranii dhugaa heerumni isinin darbu. Guyyaa jirabbiin jedhe malee immoo isinin dhufu. Kana beekuu qabdan. Hin dulloomta. Maalii taata ka isinin jedhu kun kijiba. Oduu namaa dhagayna. Maaliif guyyaa rabbiin jaarsi kee har'a sii dhufa jedhe ofiin si soqa oduu atiin soqne. Kanaaf zim jedhiitii dalagadhu ijaazaa maasoo ta'e keessattuu ijoolleen shamarranii ka jaarsa hin qabne ijaazaa hin bahin. Ijaazaan isa jedhamu hojiillee isa si dhooge wannuma ijaazaa jedhame kana ijaazaan ka jedhamu kun hojiillee isa si dhooge namallee baala akka baalagattus isa si godhe jechuudha. Dalagaa keetirraa kasi qisaasisee yeroo keessirraa gubee amantaa kee wallaalchisee maatii kee bakka jiran hin beeytu waan hunda dagattee jirtaati. Maaliif birrii mallaqa ji'a lamaa jechuudha. Mallaqa ji'a takkaata argatte ijaazatti fixa. Yaa ijoollee shamarranii
yaa ijoollee shamarranii na wajju jechuudha. Dhugaa isinitti hima yeroon asitti gubdu kun booda si kassasa wallahi. Booda guyyaa tokko gaafa dadhabdee biyya kanaa galtee jechuudha. Umriin keenya amma jajjaba nu hin dalagatuu hin dandeenya shabaaba waan ta'aniif jechuudha. Gaafa asii galtee maatiin kee gaafa maatiin keetillee sin hajamne jira. Maaliif abaaramtee jirta waan ta'eef. Namni abaarsa qabu namni maatiin abaaree biyya kanattis bu'aan qabu biyyattis bu'aan qabu. Maaliif maatii kee mataa gallaalchisuu qofa jechuu faayidaan kee ijoollee shamarranii keessattuu yaa shamarran keenya dhiifama wajjin rabbuma sodaadha. Ijoolleen dhiiraa dhugaa amma shamarran immoo dhiiratu irraa darajaa rabbi biratti guddata jennaan shamarranii jedhan. Shamarran immoo dhiiratu irra jannata gallaa jennaani dhiiraa jedhan. Laal ofii rabbiin ka bakka ofitti aanse shamarran ofii ka jannata ita galaa jiru dhiira. Maaliif shamarran isiidha ka sagaagaltu jechuudha yeroo baay'ee. Maaliif osoo shamarran yoo inni waamu ookee jetteetiin bira dhaquu baattee inni waan tokko irratti raawwatu. Nama si jaalate laallatu rabbillee fakkatee jira. Laalladhu garuu haga shari'aan nikaasi hidhatutti ittiin makamin horii wayiiti ati bar horii miti ilma namaati yaa intalana dhugaa kaasa'ullee na wallaalchisaa jirtanii na aarsitanii jirtan. Maaliif ijoollee takka lamaa jecha maqaan keenyallee badee jira shee. Okay. Amma waa'ee dhiirati kuni dhiira ka firiizii maree bakka ofillee sitti hin himanne jechuudha. Bakka inni jirullee hin himatu. Eessa maatiin isallee yookiin jimma jedhee si fuudha yookiin inni jimma iyyuu miti jimma keessa iyyuu miti. Dhugaadha wallahi jechuun yeroo ammaa kana baay'ee kijiba baay'ata waan ta'eef ijoollee dhugaa isinitti hima. Jimma jedhee yookiin jimma maqaa balleessuuf jecha jimma jedhee si fuudhee yookiin iddoon inni jireenya isaatu jimma iyyuu miti. Yookiin arsii jedha maaltu beeka arsiillee miti yookiin. Kanaaf dhiirri baay'ee sobaa jiru jechuudha. Kanutti taphatus isaanii an jechuun ijoollee dhiiraa mara jechuun jechaan jiru. Ijoollee dhiiraa ka nafsi shamarranii baasaa jiran maashaallah hedduutu jira ka waa'ee imaanaa haasayanillee hedduutu jira kan gorsaa jiranillee ijoolleen dhiiraa jechuudha. Ijoollee dhiiraa warra kashlabbee osoo jaartii lamaa sadii qabu sadaffaa afuraffaa fuudhuu deemu. Warroonni akkasiin jiru kun dhiira gagamaa faayidaa hin qabne jenne garuu yoo laaltees baay'ee bareeda osoo arginu fuudha baay'ee lafaa jechuudha. Kuni miskiina dalagatu nama imaana qabu nama rabbi sodaatu jenne garuu immoo laale yoo laalte namuma bakka yaani aadiidha jechuun waan akkana kan osoo fuutee osoo argitee lafaan fuutu obboleettii kiyyasaa. Kanaaf ijoolleen keenya dhiira laallachuu dhabaatuyyuu baay'ee saree isii godhee isii xiqqeessee namaa gad isii godhaa jira jechuudha. Kanaa mannaa yoo dhugaa heeruma jechuun heeruma osoo barbaadduyyuu jechuudha. Yoo jaarsa dhugaan argatiin zim jettee hin dalagattu mallaqa kee gara biyyaan galfattu maaltu ijaazama kana si teessisame? Me ijaaza ish faayidaa ijaaza maal faayidaa maalis si qabashi? Dhugaa zim jedhaa dalagadha. Namni hiriyoota kiyya taatan immoo yoo dhugaanatti makamuu barbaadda yoo goddanyaa ta'uu barbaadda nani nu asuma jira. Naa bilbiltanii na dubbisuu mirga keessanii garuu nama kamuu waan nan gorsu kana jaalattus jibbitus jechuudha. Atillee obboleessa dhiiraa yoo dhugaa isii jaalatte waan dura balleessitellee walitti maatii qulqullinnaan jechuudha. Gara maatii isaa isii ergadhu akkasitti fuudhe. Malee haadha qabda. Obboleettii qabda. Boodas waan sitti dhufuun qabu waan sitti dhufuun beektu waan taateef ijoollee shamarran irratti zinaan dalagin ishee. Yoo isiin si dhuftellee ati kootu itteen isiin si jala dhuftellee salphisii bira tarii irra deemitii bira tarii malee irratti hin hojjetin. Maaliif nama zinarraa of qabee rabbiin jannata isaaf qabee jedhama. Kanaaf rabbii sodaa rabbiitiif jechaadha. Amma isin agarsiisaa kuni nama dalagatu jechuun dhiira fuula laalurra keessa isaa miskiinummaa isaa nageellummaa isaa Jimma Harargee Shawaa Baale osoo hin jenne Arsii osoo hin jenne nama tokko jaalatte taanan qulqullummaa isaa qofa laali malee nama nagayaa ta'uu isaa nama imaana qabu ta'uu isaa laali malee biyyi fagaatte fi jechuun biyyatti addaan muramne malee nuti nama tokko. Arsiin amma biyya Jimmalleen biyya. Ani Arsii san keessatti dhaladhee fi Arsii jedhame malee an Arsii miti fakkeenyaaf an nama biyyaa miti an
achi jimmallee biyya malee namaa miti kanaafuun wal fuudhuun mirga kenna anjimmatti yoo heerume namni na gaafatu hin jiru waan ilaallatu qabu immoo nama na ta'u laallachuudha malee bakka fedhe yoo heerume namni na gaafatu hin jiru jechuudha maatiin kiyyallee mirgan qaban jechuudha yoo ani wal jaalanne inni ni kaannatti deeme waan numti nama salphisu waan numti nama salphisu tokko illee hin jiru jechuudha amma kana laallaa ay miskiinak yaa laalika kiisni isaa duwwa qarshii mahaganaa qabate dhalaa soba inni yoo duraatu yoo mufii barbaade bo birrii hagatanaa wanni qabatee dhufeef bakka taaksi marra bu'uufi malee yookiin waanuma nyaataa guyyaa takkitti bitee fi san boodan immoo ka isii fudhata malee maal irraa godha okay kana dhiisi bakka kana dhiisee jiran kanatti neerumu maaliif yeroo ammaa jechuun jaalalli waan hin jirreef jechuudhaan illee aaree jira amma booda nama akkana ka babbareedee natti dhufe firiizii maree natti dhufe ka kiisin duwwaa kanan barbaadu deemachi nu biraabbo okay kun hoo waaw kun laali ka bareedullee baatu waa maasha allah wow baay'ee qaba baay'ee kun baay'ee qaba diddiimaa qaba shanshan qaba laal waaw ijoollee kana gattanii ijaazaa hin ciisinaa kana gattanii ijaazaa ciisun maali laal nu bira guute biyyatti illee asitti illee ooy kanaafuu laal kuni ka hojjetu kana jechuudha wajji hojjettee kana ta'uu dandeettu nama kanaati malee laala amma baay'ee dabar hisaaba yuun beenu jechuudha birriin arabaa hunoo akkanatti nu bira guutee jira maaliifi yoo hojjette yoomziim jettee imaana qabaattee dalagattee mallaqni eessattuu si jalaan badu jechuudha haala kana fakkaata birriin suudii diddiimas feenan kanas shanshanis feenan jechuudha kanaaf ati mallaqa kana muluu gattee ijaazaa keessa yoo raftu sitti hin dhagahamu yaa obboleettii yoo natti dhagahama garuu natti haa hafu dhiirri natti haa hafu yoo jaarsa kiyya hin ta'in immoo maali awwaqarii harree wayiiti kanarratti waan hin taane raawwataniif mallaqa kana waan akkana bareedu gata innuu kanumaaf na jaalatee miti anillee bakka dhiisuu na wayya malee yoo jaaladhellee ka na jaalatu laal ijoollee bari ji'uma torba ji'uma sadde yoo walirra dalagatte faayidaa guddaa fidda biyyatti asitti illee biyyatti illee jechuudha faayidaa guddaa si qaba laal garuu dalagachuu dhabuun akkana nama godhaa yaa rabbii koo yaa ijoollee shamarranii mallaqa kana gatteetiniin akkatti ijaazaa dhiira siin taane wajji yeroo keen gubiin waggaa lama dalagadhu ofirraa galeeshi yaa ijoollee shamarranii yaa shamarran kenna wallaahi kana muluu gattee dhugaanatti dhagama wanni ji'a takkaa yoo na tarte bar hagumojii yoo amma yoo jirraa bayaa hagumojii argadhu muddama maaliif yeroo kiyya gubuu waan hin barbaanneef jechuudha laal hisaaban beeku nama dhugaa birrii kana walitti qabee gara biyyaa galchuudhafi garuu ijaazaa waan hin feeneef ijaazaa qarshiin tun nageettame fakkeenya tunuu nageetti kanama biyya galcha jechuudha kana biyya galchaa as keessa wanni galummoo waanuma muraasa jechuudha waanuma yoo barbaade waanuma barbaade bitu jechuudha kun dhiira faayidaa hin qabne nama faayidaa qabu walitti makamii bismillah maasha allah yaa rabbi yaa allah teenuma keessa barakaanuu kaayii tanamaanuu fayyaddu akkasii ijoollee keenya mallaqa kana gattaniitiniini baay'eedduu siinillee kana gattee wanni ati laal
أفدى بر لا كان ملو قلت واني أتي لا لا لي كان ملو قلتني واني سني يجون إجازاتي تاني تقولين قال لي لا البر لا ملا ملا الماء عارف والله بري متكفى اللي مبيكو سابي أول مرة نكا هذا أول مرة كايا مالي في قربي يكيا قلت وان تكون وجدا قافا وجدا جيسمو أبا منا غاري وجيني أبا منا كو غاري وجيني جرو غاري وجي جراچو بربادا كسو منا مملك أفنا بربادو نما أنه في كل قفنا كنو جالا ملايني يكونوا بقى كتلا لكام كان بكاتا جولة كان يفتني الركين جولة شمرانية تكيسة تكسودا Arabaan immoo sirriitti walii galuun barbaachisaadha. Yeroo ji'a mallaqa kee immoo fudhachuun baay'ee namatti tola. Ji'a tokkoon gaafachuu qabda, naamusaan dalagachuu qabda. Nama naamusaan dalagatu jaarris hin jaalatanii waan isaan jibban irraa fagaachuudha. Waan isaan jaalatan dalagachuudha. Riskii halaala barbaadachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Inshaallah ani amma dhaamsi har'aa kanuma fakkaata raayyaa isin affeera. Ishi raayyaa wajjin turtee gaarii isiniin jechaa yoo isinitti balleesse dhiifama naa godha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jechaa yeroo kamiyyuu yoo na dubbisuu barbaadan ijoolleen shamarranii gorsa adda addaa walirraa fudhannaa gara kiyya koottaa isiniin jedha. Amma raayyaan isin affeera okay. Deemihilmaa yaada gubataa waa herganii gargaaruu qofa gargaarsa seetaa. Ijaan silaaluuf deebotaa naadhaaf abbaan keessanii islaamummaan babaanaan nu agarsiisna seeqini. Rabbiin waan akkii jaraa akkas jabeesseef qabaa keessatti gaafa jarri humni jaraa dadhabaa. Al tokko sirkaa baanaan argiteen bituu qabaa ati baalamtaa namni guyyaaf wallaba qabaatus dhabdus dhaqee ilaalladhu bu'aa qabaa gariin itti jallatee itti hojjeta waan dabaa dhalateerraa guddate argaa jaraa dadhabaa akaafirallee ta'an akkeen jaraa jajjabaa amma amantii keentu hinatti dirqama khidmaa qabaa. Nutinni gooftaan jabaan waa'ee jaara lamaani islaamummaani babaanaan nu agarsiisna sirriidini. Bakki kun tolu malee diiniin akkamiin tola awwaamee kan dhagaha waamee kan argaa oola. Rabbiin keenyan jarjaru hundaa hijumaan laala ardii waa hedduu baatti nama jallaaf qajeela nama maqaan islaamaa beeka jira yaabbola haadha manaatii jecha haadha abbaa isaatii lola mee hinnaan illaa jedha gurrattuu yoom tola.